jaarsin dhaana mallee jedha. Amma waan kun immoo waan gartee deebi'ee dhaanamanillee wanni keessatti nu barbaadu qabnu fireedha. Hireen kun immoo jarri kun lamaan araaramudha. Namni mana tokkotti qoraan cabsu waliin saamu jedhan. Kanaaf amma gabaabamatti wanni jechuu fedhu amma waa'ee kana asirratti osoo hin ta'in atis gammachuun kee gaafa jarri kun lamaan Maammed lakkoofsa lama tuqachaa jira galchi. Hayyee maaliif bahe inni sila? Narra bahuuf inni. Ni turkii ta'a. Yaa Rabbi nageenya taa'ee bakka itti kaasilaati. Maammee maqaan kee Maammed miti atis? Baga wal barree maammee. Foloo na godhiyaanis ifan deebisaa. Baga wal barree nama gaarii akkati taatee fi akkati akka maanguddootti uummata tajaajiltu Aljazeeraanii naa himee jira. Anis wal nan barbaadu nageenya garuu Rabbi natti fuudhe yeroo shamarran TikTokii ta'e jinni ta'e dhufanii bu'aanu nan dandeessisu dhufeen itti seenaa garuu itti seenus immoo bifa haqa hin qabne yookiin immoo abalu hattuudha hin jenne Maammed Aljazeeraa yuunatti kaasee oole yaani nama haasaa namaatiin deemutu ta'e ati maaliif gar tokkorra dubbatte naan jedha ture isa dhufee jennaan dhaga'e ani immoo Maammed Aljazeeraa anatu sheeritti godhaa jedhe nasiritti keessummaa qabataa Aljazeeraa abbaa giddiitti sheernaa godhaati naa waamaa anatu jedhe ani asirratti yoon badii qabaadde nan fudhadha isaa miti eenyuunu abbaa fedhe yoo ta'e ilma namaa namummaa isaatii kan kabaja jaalladha malee nama tokkorra dhufee intinaan jedhu mucaa tasgabbee fuusuu ban seene mucaa gaafachuu dandeessa hammas obboleettii keenya wanta jedhu obboleettii keenya dhagaa jirti yoo ta'e bifa miidiyaatiin dhuftee hin dubbatiniiti hin darbaa barri kun hin darbaa tooye itti na agarsiisan tokko tumaan minnaa seenitti himaa waa tokko obboleettii hin dhagaa jirte yoo ta'e Rooza miidiyaa irratti dubbatachuun kee gaariidha yaani bakka hin baafatte bakka itti baafattu dhabdee wayii akka baafatte irratti mul'ise yoo danda'ame Maammed Aljazeeraa nama haqaati deebi'ee immoo obboleessi keenya kun Maammed Aljazeeraa nama gaariidha jedhe dabaladhuuti namoota yoo barbaaddanis keessan gala bifa tasgabbii qabuun bifa nagaa ta'een keessootti dubbatamee adhumu namni keenya haasaa jaallata utoota malattee laayivii seente nama kuma kudhaniin si ilaalu simmoo dhufanii faayidaa tokko hin qabu waa'ee miidiyaa kana irratti gatu hoggaamee gatu gokkifne. Sittaani mammee anji'a shan fayyaa dhukkubsadhee sammuu koo na didee silkii kan koo dhabee uffata kan koo waan qayyaratu dhabee miila duwwaa deemee caammaalee oromti nuti diina keenya jedhu jennee laallu caammaa bitanii naa laatanii kiyyaanitu waa hunda hin beekan nama tokko fira tokko akkan isa malee hin qabne osoo beeku garagalee kan nan laalin kuloroksi dhugee du'een ture birii 500 naa ergi nan dhufa naan jedhee biricha fudhatee mana dhugaatii dubartii wajjiniin fixe aan akka namni naa baruun barbaadan rakkina kan koo akka wanti na mudate nama Roodiyye namoonni kun namoota an jaalladhu koy Roozaatti kenname Rooza Maammed dhaga'i Rooza ayyee Maammed Aljazeeraatii fi Maammed dhiifama naa godha maali namni tokko fakkeenyaa fi warri amma jala deemu kun obboleeyyan keenyallee ta'e warri koomantii kun oma fedhe waan jedhu jedha akkuma Maammed reef jedhe sanii kan koomantii dhiisaa yaaki koomantii dhiisaa gabayaan gaarii miti isinis waan kareessa keessa tarte sunis yoo ta'e waan amma sooshaal miidiyaa irratti dubbattu sun ta'in qaamanin dhageenna fi mucaan kiyyaanillee qaama kennallee nama qaamallee hin beekullee Maammed hin beeka isillee kun itti dhufne namni qaaman bira jirraa hin hubanna. Kanaaf waan ani jechuu barbaadu warriin asirraa haqa barbaaduuf teettanis haqa keessanis ni deebinaani hin dhageettanii ammaan kara keessatti mari'annaa nurraa dhaabadha waan jedhu fedhe Maammed yoo nan qaban. Ayyee akkasii Maammed obboleettiin keenya ilaali obboleettiin keenya yaada kanarraa wanti miidiyaa irratti dubbatachuu qabu jira waan naafee jira yoo jette namni miidiyaa irra koomantii irra hundu akkas ka'ee fiigee jedhu kiyyaa gaggaragalchuu miti foon isaa ciraa yoo le viidiyoo fi sagaleedhaan siif wanti bu'aa qabu hin jiru sii galee akkuma sana ammoo yoo si kana faarsaa oole siif haqa jedhee mimmaan shaangulliitii bu'aa oole si sumuni tokko wanti inni sii dabalu hin jiru obboleettii kiyya kana hundarraa haqa kana kan adda baasu namni bilisa ta'e nama kanatu haqa kana naaf baasa jettee namni ati beektu filadhuuti ofii keetiif jechuudha. Kuno biyyatti jirtu naannoo ati jirtu ansin beeku nan beektu kiyyaa wallahi summa wallahi biyya kana jira malee bilbila isaan qabu kuno inni ragaadha ni namaaf jedheeti miti rabbiin uume kan na beeku jechuudha bilbila isaatu hin qabu kiyyaa sii galee
nama tokkoon jechuudha akka Oromooti yeroo sagantaa wayirratti wal argine waluma dubbifna kanuma waan jiru asirratti jechuudha qaama tokkoof akkasii saayidii gootee achi gootee isa tokko immoo akka miidhamuuf jechuudhaa fi miti waan jiru atis nama barbaadu nama dhugaa kana addanaaf baasa jettu filadhuuti akkuma Oromooti dubbadhuudha malee miidiyaa kanarratti fakkeenyaaf kiyyaan akkana godhee yeroo jedhe yoo dhufnee dubbannee jenne maaliif waan ati qabdu waan ati argattu irra laayivii irratti jechuudha faayidaan ati argattu maalidha yoo namni olii gadi afarsu ta'e nalatti. Roza mee Rozaatti kennaa dubbattu maammetti dubbattu Roza kottu dhaggeeffadhu waan maammee siin jedhu obboleessa keessatti dhiyoo jiru ana caalaatti waan inni jedhe keessatti ta'a. Miidhama kee barsiifachuu barbaadde Muhammad Al-Jazeeraa kunoo Muhammad amaanaadha bakka koo bu'anii bakka kee bu'anii bakka nafsii jaraa bu'anii jireenya jaraati dubbatu malee eenyuuf warra kana keessa eenyuuf dhiiraaf jecha yookiin obboleessaaf jecha namni namatti murteessu hin jiru. Kanaaf hin boohin ila ammas akkati miidiyaan dhuftee boosu. Nama beekamti qabu duwwaa dhagaa namni biyya kanaa mubee ana eenyuyyuu na dhaga'uu hin dandeenye amma hanga lubbuun du'ii naan jedhe du'ii kamaan akkanan jedhiniti keessan jiraadha anis keessan jiraadha. Ilaali mubee ani beekamtii yookaan immoo ani keessan galu nama waan kana ilaali ani waan kana jechuudha wanti keessa galu tokko hin jiru saayidii godhe jedhu yookaan waan loogee wayii fakkeessa waan ta'eef nama bilisa ta'e wayii Dubaay keessa nama kana jedhee Maamar kunoo beeka jaarsa fakkeenyaaf bakka dhalootaatiinis yoo ta'e jedhee nama kutaa biraati Arsiidha inni ani Jimmaadha yookaan kallattii biraatti akkasiin hin fudhanne akkuma ijoollee aggaarooti kunoo isaaf akkas waan akkasii waan jedhaa jirtuufi ani aggaaroos miti Jimma ta'ullee jechuudha garaagara nama maammee koo laalinkaa kana Mamme la linka. No tadi dua ada jerat. Mamme anak sinjere. Habibi anak sinjere mamme. Sembetu wan barbade sini jettu. Namni nama benni. Wan fede jechuudha ndaa qoyemi mamme. Asgabbaay kadara. Wan kun kami di arran bani barbade. Ol magala. Anta bosan ta'in ma isa kufa darsummaa keenya ta'a jiru darsummaa keenya ta'a jedhaara. Naasiritti wala dheeraa baangi dinjima Naasir. Arsiidha isaa jara lama wal qabee si operativo Rosa. Isar kasi ka wala tijis. Amma yun yung barbada. Tambo ko wala kontaina kami amma da bawda te bodde malla ko daga di kabanam anga di kabati jarati madeta no boye mata ko kubazra jannano undi jaralle hatta blogi kesa basi tinasa jannani no blogi kesa na basu di jiame kalesa du wada karini malis mistara kenya baketi basta jere silki saatin na da wale tin mati Rosa abiti Ansagale ada ko di arjia shan kerja apa dia ansagale ada kembe Rosa kolali na daga kulesi elali Rosa ko elali Kero Idris Ewa Ilali habibi isin amma dunia kana yo ibsatte yo yete yite jechuudha haqa qabdi jechuudha namni haqa qabu jaalateeti miti namni sigale kan miidiyaa boo kan maal tariiti wanti kun yoo na olte miira si kana hordofuu dhiisaati isin jechuudha dhiira isin namni bira jirtanu maali obboleetti qabna miti jarana maala kana bineensa keessa dhalatee nu gootu shamarrani miirri si kun yeroo tuqamu obsa dhabdee waa baay'ee dubbachuu dandeessi suutuma jedhaati si tasgabbeessaati wanti kun isin dhiira waan bira jirtan waan ta'eef siiduma qofa hordofuu hin qabdanu qabdanii siidhaan adabadhu jechuu qabdu isin kana jechuun ammoo mirga sidii ba akkasii dhoksa jechuu miti akkasii dhoksine akka keenya rabbi dhoksa nu namaaf jenneeti miti sodaa namaatiif jennee miti faaruu namaatiif jennee miti isiidhaan oomsi jedhaati waan jiru kallattii furmaata qabu qofa irratti deemuudha malee asirratti yoo iyyaa olte faayidaan argamu maali kunoo namni shaayii dhugaa buna dhugaa fataa hidhee taa'ilaa ibii kanatti enjoy gochuu malee itti bashannanuu malee bu'aan isiidhaaf qabu maali karaa keessatti wanti kun furmaata qabaadha kan jedhaatu indi Rosa obboleesso Rosa akka gootu ammati waan maammee siin jedhe waan Muhammadin si bira jiru siin jedhe waan namni siin jedhe waan Mubaarak siin jedhaa jiru fudhachuun kee dirqama paabliikii irra ba'uun hadda mumkin hadda si gammachiisuu danda'a nama 5,000 4,000 dhufee si bo'aa jira si gammachiisuu danda'a bor kanatti ittiin mataa gadi qabachiifamtu ta'uu danda'a viidiyoon hadda nu waraabaa jirru kun kanaaf obboleettii keenya keessoodhaan dubbatamee waan garaa si ciibsu jaarsi dubbata taanaanii wanni si boossu hin jiru wanni miidiyaarra si fidu hin jiru hin moyo jette yoo tan malaa ibisente nama 5,000 dhufanii si ilaalu akkuma kana inni adda si bo'aa jiru kun hordoftoota kooti harki caalaansa waa tokko faayidaan qabu dhugaan sitti maa si galee si miidha bortaa kanaaf
Maamee si bira. Mubee yeroo tokko aliin ni jirtu miti qeerroo Idris. Ala Ajman na mana jam. Mubarak. Ajman jam. Mube. Ayyee. Ajmaan jiranii. Okay, qeerroo Idris. Mama Aljazeera perform. Dhaqee fidee dhufee nama Maal jechuudha? Inna sin jechuu barbaade mube. Bor namni sitti golfaa itti mataa kee gadi qabattanaan jette yoo hin jiraadhe isaa an lubbuu kan godhamaan jira yoo lubbuudhaan jiraadhe maal jennu lafatti amma Ni akka gootota qeerroo. Bilbila kee Maammadii kennu. Aljazeera na kennaa bilbila keessan immoo. Laayivii kanarraa baana waan ta'e Aljazeera nu hubachiisa. Bilbila kee kenni dhaggeeffatu na qabatu. Maammee qabadhu bilbila. Anis waan si dabalu kan qabu. Ayyee Mubaarik. Bilbila Maammad qaban. Maammadiin hadha waliin bara dhimmoota garaagaraa irratti akka Oromummaatti yeroo waliin dubbachuuf jennu namoota kontaakta wal godhee waan jiru rakkoo garaagaraa waliin dubbannudha. Qaata wal beekna nu har'aa miti Dubaayii keessatti jechuudha. Ana dhiisa tamma fakkeenyaa fi an normali wanti kun kallattii akka qabatuuf hin daarichiin isinitti agarsiisaa jira malee ani manguddoo biyyaa ta'eetiin miti namoota narra guddoo kunoo Maammadis beeka. Ajmaanii keessas Dubaayii keessa sharja. Waan kana haqaan ta'anii namoota adda baasuu danda'an jechuudha. Kanaaf kallattii isaan Abiddi ofana keessa jedhaa jirti. Mubee. Ilaamee obboleessa koo maammee waan tokkittiin itti himaa wanna qunnamsiise waan tokkittiin dhaammadheen deema cufadhee ba'an sana booda Aljazeeraa wajjin si baasee Aljazeeraa wajjin dubbadha. Obboleettii keenya Rooza. Rooza nama emotional ta'aa jirti jedhi mubee. Kanas bakka baafadhaa akka dhalutti keessoo numaa fitaa kalas. Akkas gaariidha akkas tole. Galatoo Aljazeeraa dubbadha. Obboleewwan tariitii abbootiin dhimmaas kiyyaanis akkuma sana baajuunis yoo asirratti nu dhaggeeffachaa jiraattan dhimmi kun dubbatamee jira. Obboleettiin keenya miira akkanaa keessa jirti. Akkamma miidiyaa irratti baatanii isa garii dhoksaa, isa garii hambisaa, isa garii immoo akkas godhaa daayirekshinii namaa mijatutti dubbatanitti osoo hin taane wanti uumame wanti dhalate rakkoon kun miidiyaa irra ba'e suuraan gama tokko dogoggora jiru gara kamiinis gara birgaatiin ni jiru gara bitaatiin dhabamaan jiru. Rakkoo kana lameenuu jechuudha iftoominaan jaarsa jidduu teessanii jechuudha. Rabbiif qabriitti seentanuu jettanii haqa jirtu dubbattu badiin eenyuun bira akka jiru jaarsi murteessee yoo badii qabaatanii tan badii keessa waan isin dhabsiisu adabamtu. Tolee sanaa achi jechuudha miidiyaa irratti suuraa namaa gaggaragalchaa abaluu hattuu abaluu sharmuuta abaluu maalii akkas wanni jedhanu kuni jara keenya. Qaatatti barree jirra wanta akkasii turee bubbulee qaata jechuudha miidiyaaf haarayya miti nu daa'imta sirra hin jirtu waan ta'eedhaaf kuni bu'aan qabu waan jijjiiruun qabu tarii torbanuma tokko yookaan guyyaa 5 guyyaa 6 ittiin jooyi ta'uudhaan alatti faayidaan ni buusuun qabu. Obboleettiin keenya immoo miira isiin keessa jirtu argaa jirra tiruu qabdu yoo ta'e jedhee yeroo isiin miira akkasii keessa jirtu waan fala ta'uu irratti haasaan akka nama guddaa dubbatamee deemi maammee koo ati deemi. No deemi koy maammee Qeerroo Idris maammeen jechuudha na dhagahu namoota gurguddoo asitti dhimma kanaa wajjin dubbatanu jechuudha kontaakt godhiiti bakka nan isinitti barbaachisu yoo jiraate nama sin lakkoofsa hin qabne yookaan hin barbaadan ta'ee jedhe namoota sin lakkoofsa hin qabne kan hin qabu yoo jiraate isiniif hin sheerii godha kallattii barbaachisaa ta'e kamittuu ani isin wajjin hin jira namoota manguddoo ta'an jechuudha qaama bilisa ta'e kiyyaadhaafis kan hin muran jenne isa tokkoofis hin muratan hin jenne rabbiif jedhee jechuudha akka jirtu kana kan dubbachuu danda'u barbaadaati dhimma kana yeroo gabaabaa keessatti falaqaa obboleettii keenyas miira ishee tasgabbeessuudhaaf nagaan bu'ee obboleessa keenya kiyyaas baajuus akkuma sanasiis miidiyuma kanarratti wanti jiru haala kanaan xumuramee jira jettanii akka waan kana gabaabsitanuuf jalqaba miidiyaa irra ba'e khalaas ba'uun qabu ture keessaa wal gaafatamuu qaba ture. Mubaarakis jalqaba waan kana kiyyaa dhaqee gaafachuudhaaf lakkoofsa isaan qabu jechaa jira isas dhaqee gaafatee adda baafatee waan kana dhufee asirratti erga miidiyaa irra ba'e miidiyaa irratti dubbatamuu qaba ture. Namni gama kamiinuu dhuunfaatti rakkoo qabaachuu danda'a dogoggora qabaachuu danda'a dogoggoraan falan argatu. Akkas godhaati dhimma kana waan kana nu gabaabsan isiniin jedha obboleessa keenya Qeerroo Idrisii fi Muhammad. Okay, rakkoon qabu ni gabaabsana inshallah. Hundaafuu isinis galatoomaa warri immoo wanta nama dhaamsa isinii dhaamu jechuun warri suuraa isaa gad deebiftanii obboleessa keessanii yoo dogongora isaa mootu jechuudha irraanni jechuudha suuraa isaa gaggala hin galchina obboleettii teessanillee obboleessi lachuu isiniif qixa lachuu dogongortus kunis badii qabaatus suuraan osoo hin taanetti maaf akkana hojjette obboleessa keenya jechuun dirqama Oromummaa keessanii fi gaafiin dirqama irraa qabdan jechuudha qeequu suuraa balleessuun kun
akkas eeyyeen obboleettiin keenya tarii namoonni jechuudha namoonni asirra jiranu tarii sababa walitti aantanuudhaaf akka mucaan dhimma siin dubbatanneedhaaf laayifii akka waan humnaan cobsiisisaa jirruuf gariin koomantii jalatti aljaziiraan kiyyaa waliin jira kan jedhaa jiru feetu jira ajaa'iba rabbiiti wallahi addunyaa rakkisaa keessa jirra kanaaf yoo yaanni siin dubbattu yoo kan jiraatu ta'e miidiyaa kanarra sa'a dhittemee furteessee dubbattu rakkoo hin qabu ani jechuun wanti kun akka fala argatuudhaaf hin yaada isiniif kenne malee humnaan waan kana goolabaa jechaa hin jiru akka namummaatti waan murteessitan murteessaati yoo ta'u barbaadan ta'ati dhimma kana qaama wajjin dubbachuu qabna inni ilaallata jetta waliin dubbadha yoo mudakki gabaabbatee kee jaarsummaan fala argachuu qaba kan jettan ta'e jedhe akkasitti falatti godhaan isiniin jedhamu baarik an kanuma jedha ayyee galatoon Okay, galatoma galanni keessanaa ta'uun daafuu isin jaalanna nullee isin qabanya. Wanti dubbanni jiru ammallee Mubaarak nuti gadi baana. Erga gadi baana immoo waa'ee jara waa takka wanti dubbachiisu wanti irraa dubbatan tokkollee hin jiru. warri kiyyaanii si arrabsaa jira jettan hojjala deemtanii na arrabsuu dhiisaa jaalala. Eessatti na beekamoo eessattan isa beeka. Kalaama tokko maqaa muu jedhu dubbatee jennaan dhageessanii maqaa qubee emmi kaase jennaan nama biraatiin jetteen jedhuan gadanguura saaxiniidha. Saaxinii beektu kumsaaxinii akka sana kalaama tokko kiyyaan dubbateera taanaan kabiraa waadanu dhufa. Kabajeen qabnisi maammee siif aljaziiraa dhuftanii dubbannaan kabaja keessanii callise waa'ee keetii dubbataa jira jedhani dhugaa taanaan walirraan hun deebiftanu bara kanan sitti dhaammadha maammee koo fu'aadillee seenee jira baajuun seente jetti dubbadhaa macarra. Okay. Na dura seentanii jirtanii dubbadhaa garuu wanna tokkotu jira wanni dubbannu hin jiru waliigalatti kiyyaanis laayivii cufee ba'uu qaba akkuma maammeen jedhe ati cuftee ba'uu qabda waa'ee Oromoo kana laayivii irratti ol baatanii waa'ee nama dhuunfaa waa'ee rakkoo bakka nuun jirretti waan jarri waliin jalqaban tokko asirra akka ajandaa guddaatti oofuun keenya sirrii miti walumaa galatti warri itti dhiyaatan keessaan fixuu danda'u qabu kun dinqii miti birqii miti adda reef waliin baane kaleessa kan ormaarraa dubbanna adda immoo keenyatti addeebine maalibboo ta'uun qabu akka koottan dhiifama naa godhaatti siigalee akka nama argine bira darbuu qabna turre dhugaa dubbachuudhaaf maaliif mucaan kun gaafa waan akkasitti seentu mubaarikiin Fuwaadiin nama adda addaatiin mari'attee miti siigalee dhugaan lafa jiru jechuudha. Dhugaadha nama adansiisa wanti isin ol baatee boosu dhugaasaa beeknaadha dhugaasaa yoo beekne immoo mucaa keessaan gaafachuu danda'u qaba. Inni amma innis ol ba'eera asii Mubaarik asirra jira ana reefu mangale innis achi ol ba'e Mubaarik asii jira walirratti duulaa jirtu jechuudha isin lama waa'ee dhimma kiyyaa safee dhimmi mucaa safee dhimma Mubaarikiif dhimma kiyyaa ta'utti deemaa jira. Siigalee wanna kana keessaan fixamuu danda'u qaban jedhaan. Kiyya fu'ee sannina arrabsaa jiru calli feettaaga. La waa'ee arrabaa waa'ee arrabaa dhaggeeffadha waa'ee arrabaa dhaggeeffadhu dhowwaa jiru ijoolleen mubee ijoolleen dhowwuu jiran siigalee ammallee ni jalqabne Mubaarik akka waa'ee dhimma qoodaan hin beekne. Wallaahi dhiqeena gombisuu miti gurbaa hattuu kana Fuwaad isin jaalladha isin kabaja dhiifamaa wajjin deemaati waan biraan dubbadhaan waa'ee kiyyaa kana waan biraan waa'ee duraan dubbatini kiyyaa bira seena dhagee kiyyaa biras nan seena isin lammani keessaan dubbachuu qabdu yoo rakkoon jiraate wanti wal beektan jiraatu waa'ee dhimma mucaa irraa isichuu koot keessaan nama dabaladhaa dubbadhaa dhiifama naa godha achi naqa isa bira dhaabuu qaban siigalee ishii fu'ee koo ishii maammee wooma isin jettani Baaju. Ayye. Abeet. Baaju jettanu nan ba'a. Galatoomi mubee isa bira sittainaa keessaan ijoollee walitti isinitti dhiyaatanu keessaan ishii fu'ee koo amman ba'a fu'ee nama biraa seensisaan jiruan xumuree kee hin ba'a kabiraatiin an seenaa fi'an yoo barbaachisummaa jiraate kabiraatiin an seena. Baay'ee nagaa dubbiseet bilbila. Baaju. Qoy amma mubee qoy Ayye maammeen kun maammee akkam jirta? Nagaa fayyaa galata rabbi akkami. Nagaa alhamdulillah. Amma mubee maammeen kun na beekaa maammee kanaan wal beekaa sirriitti keessatti wal baruu dhabnu malee sirriitti jechuudha mubee. Kanaafuu amma maammeen kun isii bira jira ati nuti si gaafa sana kan miinzee ta'e tokkollee maammeedhuma kana kanaafuu nu miinzee waliin taane galleerra jechuudha. Wanti tokko hin jiru wanti tokko gidduu keenya hin jiru mucayyoodhaan abshur jedhiiti ati yaani akkasii miira keessaa baatu godhiin jechuudha. Rakkoo tokko hin qabu ati keessadha. Maammee koo waan tokko sitti himuu maammee ati immoo amaanaan sitti dhaammadhu. Amaanaan sitti dhaammadhu mucaan waan natti matte qabdi kunooti. Dhalaa maammee waan soba hin qabne tokko sitti maan.
Maammi dhaggeessuu miti si agarsiisuu malee dhaggeeffachiisuu miti maammee koo na dhaga'i. Mucaan daqiiqaa 18 gaafadhu qeerroo daqiiqaa 18 kan naanaa softe waan dhaammatti qabdi mucaan kanarra jirti of ajjeessuudha. Mucaan kun duutee jennaan akka itti gaafatamummaa fudhattu hundi maqaa dhaame itti gaafatamummaa akka fudhatu itti dhaadhaami kanuman si hima hambahee jira. Baajuu koo Rowaat Maambee qeerroo hunda keessanii isin jaalladhatanii kabaja akkasumas hordoftoonni koo galatoomaa baay'inaan jedhamee jira waan ta'eef deemuu hin danda'u nama jaallata nama kabaja baheen jira dhimma biraatiin galgala walitti deebina Maambee waan namatti dhaammata. Baajuu yeroo gaarii qabaadha. Abadan dhaggeeffadha maammiinis baajuunis dubartiin tokko boohaa gadi baate waa'een an biraa afu waa'een irraa falmuu dhiisu hin kajeelina ajandaa fedhe qat godhee dhaabetanii as deebi'an dubartiin nu deesse sanuu dubartii Itoophiyaa sanuu dubartoota Itoophiyaa keessatti qoraan duddatti baataa garaatti nu baatanii nu guddisan san kanaaf abbaa fedhe yoo ta'e dhufee mukatti cabsaan TikTokii itti dhaba, Facebookii itti dhaba, YouTubein itti dhaba, lubbuu koon itti dhaba. Eenyu ana ni keeffannisaa hattuun ana. Laafee amma nama danuutu nu daawwataara. Harki caalaan immoo ustaazota na jala jira. Namoota gurguddaan na jala jira. Ustaaza dubartii boossisee ni su'an. Qeesii dubartii boossisee ni su'an. Sii ta'u liqimsitee humnaan na wajjin itti fufta. Siin taane dhiiftee qilee seenta. Ameerikaa isa jiraattu baadiyyaa biyya keenya si mada biirratti nu deessisa taatu Suudaanii keessa jiraattu dubartiin boossifamuu qabdu. Boossee natti humnaan keessattuu immoo boossee dubartiin natti dhufti taanaan waa'ee callisuu kootiin jiru. Eenyu nu nan callisiisu kabaja malee dhageessanii mucaan kun naannoo inni dubbiin koo jettee deebiti taanaan sagalee siin dubbattee jarana dhageessa miti amma isa kamiin iyyiintinaa yoon jiraadhe miti jette eenyu jireenya dhorge mucaa kana sidii galee eenyu jireenya dhorge mucaan kun Suudaanii keessaa dawwaltee kottu haasaan kaanaan dheeraadha keessaa na dhumu ilmaan Oromooti keessaa na dhumu inni dhumu ta'ee ol baataanaan nan nufaammoo isa na arrabsuu isaa minaaminii na dhiqee na fannisuu isaa isa yeroo biraatti deebina garuu sagalee isiin amaanaa na bira kaatte tokko maal abbaa isaa mul'anne kun qalbii sagalee du'aaf ajjecha an isuma dhugumaatuun sagalee siisinii bane mumkin as keessaa yoo ajjeesuu dandeessu bakkeetti ilmoon durbaa siksigi jettee kana jennaan akkasii dubartiin kabajatu siniin mala Ameerikaa jiraadhu Awustiraaliyaa jiraadhu Liibiyaa jiraadhu baraa keessa jiraadhu madabii biyyaarras jiraadhu dubartii ati hundumti keessaniyyuu kabajamtuudha dubartii keenyaaf kabaja yoo goone kabaja arganna isinii ta'u waliin deemna isiniin taane bilookii manni kee tokkittiin fuudhee keessaa galeera kunoo mana jirti. Dubartii warra lamaan qabuun isin warra sadii qabaa warra saddeet qabaa warra afur qabaa jettanii zambiila irraa dhiqaa oolaa bultu warra tokkittiin qabaa saamiiraadha kunooti kan biraa yoo jiraate immoo viidiyoon bayyaa ba'u isin garuu afaaniin saddeet na buusi